Harka fuun akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota OGMC gurraan dhala torba 2023 oduu guyyaarraa kan isin dhageessisu ani Caaltuu Fayyisaati. Hokkara magaalaa Finfinnee fi daangaa godina addaa Oromiyaatti mudateen miseensota poolisii 19 irra miidhaan qaamaa ga'u poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Dabalata qabna. Hokkara magaalaa Finfinnee fi daangaa godina addaa Oromiyaatti mudateen miseensota poolisii 19 irra miidhaan qaamaa ga'u poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Poolisiin magaalaa Finfinnee wixata amajjii 2023 naannoo daangaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa bakka Filiidooroo jedhamutti gochaan seeraan alaa sochii nageenyaa booressuu mudateera jedhe. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii namoonni magaalaa Finfinnee keessaa fuudhamuun hidhaman jiru jechuun daandii cufuu isaanii poolisiin beekseera. Haala waqtaawaa dawoo godhachuun hokkarri akka ka'u qaamoleen hojjetan gochaa isaanii irraa akka of qusachuu qaban poolisiin magaalaa Finfinnee hime. Taateen kun bataskaana Qiddisti Lidataa kan godina addaa naannoo Oromiyaa keessatti argamutti mudate. Namoonni bataskaanicha keessatti walitti qabaman namoonni magaalaa Finfinnee irraa naannoo Oromiyaa galuun nu jalaa hidhaman nuufaa hiikaman jechuun dhagaadhaan karaa cufaniiru jedha ibsi poolisii kun. Poolisiin namni hidhamee jirus ta'ee namni qabamee jiru akka hin jirre isaanitti himuun karaan akka banamuu qabu isaan hubachiisus eeyyamamoo hin taane jedhe. Poolisiin dabalataa abbootiin amantaa bataskaanattii fi dargaggoonni kaan namni hidhamee jiru akka hin jirre ibsuun daandii akka banamuuf poolisii deeggaranis namoonni daandii cufan achii ka'uuf eeyyamamoo hin taane. Haa ta'u malee humnoonni nageenyaan qindoominaan hojjechuun daandii bansiisuu ibse. Yeroo kanatti hooggantootaa fi miseensota poolisii irratti dhagaan darbatamuun miidhaa salphaatii fi hanga miidhaa qaamaa guddaatti miseensota poolisii 19 irra ga'eera jedhe ibsi poolisii magaalatti. Namoota hokkara kaasaniiru jedhaman irra miidhaan qaqqabee jiraachuu fi dhiisuu BBC'n ammatti hin mirkaneeffanne. Poolisiin namoota hokkara kaasuuf socho'anii fi qindeessan gochaa isaanii kana irraa akka of qusachuu qaban ibsuun kaan ammoo ta'ee jechuun poolisii qoccoluun jeequmsa kaasuus yaaluu isaanii eere. Shaampiyoonaan atileetiksii umurii 16 fi 18 gadi godinaalee fi bulchiinsa magaalota Oromiyaa arfan asallaatti eegale. Bal'ina oduu kanaaf eebbaa Waaqjiraa. Shaampiyoonaan atileetiksii umurii 16 fi 18 gadi godinaalee fi bulchiinsa magaalota Oromiyaa afraffaan godinaalee 9 magaalota 10 giddugala 2 fi yuunivarsiitii tokkorraa atileetota 1,000 fi 200 hirmaachisee magaalaa Asallaatti eegaleetu jira. Federeeshiniin atileetiksii Oromiyaa umurii irratti xiyyeeffannoo taasisuun calallii gaggeesseen atileetonni 300 umurii isaanii malee dorgomuuf yaalan dorgommicharraa dorgomaniitu jiru. Itti gaafatamaan waajjira Federeeshinii atileetiksii Oromiyaa Inistiraaktar Shimallis Daawit hidhattoonni umurii isaanii hirmaatanii bakka bu'oota hedduu akka argannu qooda fudhattoota waliin gadi fageenyaan hojjanneerra jedhan. Atileetonni hirmaatan umurii isaaniin dorgomuu carraa kanaan dura isaan jalaa cufamaa ture amma furamuu himaniiti jiru. Inistiraaktar Shimallis Daawit atileetonni shaampiyoonaa kanaan qabxii gaarii galmeessan shaampiyoonaa atileetiksii guddattoota biyyaalessaa irratti naannoo Oromiyaa bakka bu'uun ni hirmaatu jedhan. Hoogganaa ittaanaan biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa obbo Dassaaleny Xilaahuun atileetiksii Oromiyaa bakka itti deebisuuf guddattoota irratti hojjechaa jiraachuu himaniiti jiru. Dorgommiin kunis guyyoota 5 turas jedhameeti jira. Balaa kirkira lafaa Tarkiitti mudateen namoonni 5,000 siqan du'uu fi hedduun miidhamuu mootummaan biyyattii ibsee jira. Bal'ina oduu kanaaf Muzayyin Kadir. Balaa kirkira lafaa Turkiitti mudateen namoonni 5,000 siqan du'uu fi hedduu miidhamuu isaanii mootummaan biyyattii ibsee jira. Biyya balaa kanaan dararamaa jirtu keessa kan jiran lammiileen Itiyoophiyaa yaaddoo guddoo keessa jiraachuu himu. Kanneen bakka balaan kun itti mudateerraa gara magaalaa Istaanbul geeffamuuf xiyyaara eeggataa jiranis jiru. Lammiileen Itiyoophiyaa wayitii balaan kun mudate waan arganii fi miira itti dhagahame OGMC'tti himanii jiru. Afrikaa keessatti sababiin ijoo shororkeessummaa hiyyummaadha. Muzayyin Kadir dabalata qaba. Afrikaa keessatti sababbii ijoon shororkeessummaa hiyyummaa ta'uu UN'n ibsee jira. Gabaasni UN akka ibsutti sababni ijoon namoonni biyyoota Afrikaa Sahaaraan gadi jiran gareewwan finxaaleeyyiitti akka makaman kan godhu amantii osoo hin taane hojii dhabdummaadha jedhan. Damee UN sagantaa guddinaa irratti hojjetu UNDP namoota 10,000 lakkaa'aman Maalii, Naayijeeriyaa fi Somaaliyaa biyyoota Afrikaa 8 keessatti argaman gaafiif deebii taasisuun gabaasa kana qindeesse. Kanneen gaafataman keessaa harki 40 ol sababbii ijoon hiyyummaadha jedhan. Barnoonni illee akkasuma dhimma murteessoodha. Namni tokko yeroo barumsa waggaa tokko dabalachuun carraan garee finxaaleeyyiitti makamuus ni hir'ata jedhanii jiru.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaanne kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.